Ahibuni kiu jechuun ammaga Saidoo yoo barbaadde boolla seeni dheeni gadal gibii dheeni barbaadde gadalii seeni dheeni boolla seeni kaa'e dheeni ammaga kiu jechuun xulxul jeeni fiiganii manaa bahanii akkatti galame dhabame ka ammaga Adaamaa roobee fakkaachuun kiu jechuun amma bakki jira Yaman namatti fakkaachuun ammaga ahi intaloon sila akkam godha Umaana man kabajju dhugaa dubbachuudha. Saidoo mataasaa irratti dhugdi argitanii wanti maqaan isaa maal dhugdidha? Irgoo dhugdi itittuu jechuudha. Mataasaa idoo irratti kaameraa akka ishee irratti daqqaname agarre. Akkam goggodha sila. Maali Saidooni maqaan isaa eenyudha? Jaarsa ishiitiin kottu mana keessa gadi bahii haati manaa kee olaa galtu kan jedhu eenyutu itti kenne? Maal jechuudha? Mana kee gadi naabas inde siatu mana kee tol gasheemu Saidootu tumeedhe ofii tume jaarsi niitiin tumamu waan barbaaddeef qaxaqqaxe balleessaa ishiit kan balleessite Saidoodha sanu Saidootti balleessite Saidoo bira immoo jaarsummaa dhaqxe nagashii amma bariyee nagashii dabar mana kee anaa baase jechuun akkamittiin nagashii Saidoo jaarsummaadhaan nagashettire akkatti galtudha Rabbi nama salphisi ankanafi wixxiin jedhiina fiidanii woxxettanii mana keessaniin bahina har'a guyyaa tokko mana namaa buluunu baay'ee ulfaata hiriyaas ta'e even mana haadha keentaan nama mana qabu jechuudha serious nama bultii qabu nama bultii godhatee jiruu fi mana haadha saayyuu dhaqee hin danda'in jiraatu jechuudha maaliif nama of danda'ee mana isaa jiraachuu itti bari waan ta'eef even mana hiriyaa dhiisiti mana ormaa dhiisiti mana haadha ofiyyuu akka mana keessin ta'u hin kijibiina anamma mana koo dhiiseetoo mana haadha koo dhaqee akka mana koo naan ta'u jaallatus jibbitus mana haadha kooti garuu manni haadha koo akkuma mana haadha koottidha hundisaa garaagara manni koo immoo akkuma mana koottidha tartiiba qaba kanaaf amma keef jettee gaafas furt jettee maaliif batna godhe maaliif kateen iyyeette fiigdee deemte eessa shi miidhame maa hospitaalan geessin maa hin dhidhiibnere dhidhiibduu namni geessuuf hin dhala isheedha namni shukkuumu ishee namni shukkuumu maa dhabame ayyuullee shukkuumtuu moo sukkuumtuudha silaa loqonni garaagara garuu shukkuumtuu isheedhamu kana fayyadamaan an akka kootti garuu sukkuumtuun fayyadamaa loqoda isaan immoo shukkuumtuu amite ani shukkuumtuun fayyadama namatti tolti nama kolfise waan kolfaa waaqoon kenne inaante kolfa koba natsaan argatamu bar nu garuu asumarra teenye nagaa kolfa argan nagaasni baatoo kabajamtu hordoftoota fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa haa ta'u hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessanuu baga yaadannoo waaqa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin gahee bagattiin nu gahee kan baranaa kan bara dhufus nagaadhaan nu haa ga'u isiniin jedha egaa har'a viidiyoo isaanii ilaaleenii bunii manatti galuu barbaanna weeldan akka baatetti hin galture dhaqii galii sanuu dhiifama gaafadhu galenna anima haala kan taatan gadal gibeedhe akkasiin ta'an boollatti galeedhe mana kee anaaf animmoo mana keessaa naaf bahuuna maani mana keessaa naaf maal jechuudha mana keessaa naa beechuu dura maali fiigdee baatte eenyu fiigii ba'e xulxulsiin jedhe ammas immoo silaa kan abbaan manaa ishii dhaqee ishee barbaade naagashaa hidhe yookaan jaarsummaa isheetti ergatu abbaa matee abbaa jaarsa ta'ee dhaquu danda'u isheetti ergatee naagashaa haadha manaa kooyyuu jedhee kan jaarsummaa ergachuu qabu isa I don't care about jedheera oosheen isachuudha kan amma jaarsummaa ergataa jiru ishee argitanii akkatti wal saate dubbiin ani isinitti himeen jiraa dhiirri bara kanaa dhimma kee deemtee teessee hin dakalu yooti quuftee xirri jettee baddeesi ilma dhiisa garuu warra quqquufee akkasii immoo ofii salphatanii manatti deebi'anii galuu qabu indee xigaabii mitiin jaartii nama yoon arrabse maleen ta'uu ziqqi kaffu yoon godhe maleen ta'uu jettee maraatte indee
amma immoo kan jaarsummaa naanaa dhaqii awooshee bira dhamus immoo isumadha. Suma jaartisaa rabsaa turte Seeidoo. Maal taa xabbasa mure inni so aarii irraa qaba gadalii seenii innis garaansa gubataa silaa dhiira taate usirree baturee dubartii immoo reebuu hin danda'edha. Hamma makkatti aaree jiru argitaniittu. Seeidoo hamma makkatti aaree jiru baay'ee tokkotti aaree jira jechuudha. Na hiriyaa malee dhaqxee geggeessaa malee galtiidha. Akka geggeessamtutti iddoo gaarii dhaquu qabda warra si geggeessan bira itti yaaduu qabda. Amma maaltu ta'a gaasham namni manatti ishee galchuu hin jiru. Ofii akka raafamaa baatetti raafamaa galu. Galtee jaarsa ishiitiin soorii maaleesh habiibii ana mushkila kitir ana sawweeti girgir kitir ana sawwi mushaakila kalas marataaniyaa maayi sawwi shee ana maayi girgir shee ana maayi sawwi shee ala naas kalas hatta ana maayi sawwi video mo video du arabon fi jedhu arabon video anjani baizo video ana ma يسوي video خلاص حبيبي ما في مشكلة معلش خلاص ما أنا عربي في النركابة دي يا ربي عندي عربي فباين بيكو جاتشونا غرو شيء نقول نانجيسو أما بيا عربات نجيس عربة فانا ولي قالوا ده نجيس ما دي كانت على مال الناس نا akkasika jara keenya akkasitti mataa isaa iddootti irgoo balbal gootee baxabbaxee irgoos dhugdee Seeidoonis jalaa qabu dinnaan dantaa geetii ennaan baatee deemte amma gaa furmaata dhabdeetti furmaata isheen qabdu garuu tokkoof tokkodha. Qaxxettee dhuftee mana ishii asis deemtee jaarsa baasurra jaarsa oosheetti ergachuu ishirra qaxxettee dhuftee jaarsa ishii waan ta'eef kalas. Miila isaarratti kufee dheeni dhaqiitii miila isaa sanuu ofii sokkitee ofii dhuftee miila irratti kufti argitanii salphina dhaqii miila isaarratti kufitii dhiifama gaafadhu mana keetti ofii makee deebi'ii mana kee abee jechuun nun ilaallatu maa jechuudha sila mana keessaa bahitii isheen uftee mana keessatti agaltu kazaas qaxxaayus miqaxxilawus muudii shamarra amata kanamo ya rabbi kiyati nan salpisi ati na yellaasisi ati nama duratti nan salpisi maanan du'emu viidiyoon kun ifaallee isheen hin beektu ammas viidiyoo akka waraabamte illee hin beektu sanuu qaxxettee biiroo namaa dhaqxi istiidiyoo namaa dhaqxi mana namaa qaxxi jettee dhaqxi video shi amma mofte YouTube irratti yeroo laallattu immoo gana qixalxal jette guggubatti akkatti waraabamte akkatti waraabamte kabaja tokko illee hin qabdu Seeidoodhaawu Seeidoo maa jaarsummaa dhaqetu humaa san kabaju akka dubartii isheen godhu ere